Lafatu halkani malee sila agartanii namni kunniin cufti nama dubbatu. Manguddoota nu keessa jira. Akkasuma agartee warroota ulamaa nu keessa jira. Tullaaba ilmii ka agartanii isaanirraa barate yookiin ka dubbii agartanii ka fedhutu as keessa jira. Bifa hedduun namni agartee hedduudha lafti immootu halkanii isaan nun gahu. Warroonni agartanii ka sagantaa dubbisuu keessatti isin agartanii ka duuba aansinee isin yaamuu dhabne warruma agartanii dubbate irratti nu quufaa isiniin jenna. Akka itti aanu immootu sagantaan inshaallah sheeka keenya Sheek Abdurrahmaan daawwattuuyyu du'aayi nu godhanii isaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمتك إن بقى إسن أرجميل نالي ربين بقى بيتنسنا في دي إسن كيسر نهم بيسي بقى إسن أرجميل ورد دنيا الرجل تنيلي وان أنجلو كانت شكاثا أمبي نيروبي جروكوني أمبانا ميقرس إرافقاتو خاصتاني غرين غادسة علماء كوني وانري كوني agar ufne ummata kana wajji jirra wan isaan guyyaa irra oolan wal jaalalti isaanii akka kana masha Allah tabarakallah masha Allah tabarakallah masha Allah tabarakallah masha Allah tabarakallah rabbi sinirraan fudhatin aamin rabbi sinirraan fudhatin aamin rabbi sinirraan fudhatin aamin hafuurri kuni ka walitti isin urgaaye kun ajaan isin hin seenin aamin namni isin diiguu isin keessa seene rabbi sinirraa haa dhoobu aamin isin hin dandayin aamin harki warra waa diiguu afaan warra waa diiguu isin hin dandayin aamin tokkummaan teessan tun bakka hageet aamin shiyaadamiin gartee hawaasa kana gartee waan uffatallee kabajjaa firri walii godhu sii godhan kabajjaa kana ka caalu du'aayii sii godha ka kana mara caalu gartee ragaa sii bayan shiyaadamii ragaa baye warri wajjin jiru shiyaadam wanni reef sheen isaanii dubbate sheeka baga ufifte sheeka ulfinni bakka deemtutti si jala haa deemu aamin sheeka qofaa mi namni martuu hin uffate fira mara ufifte iznii rabbiitiin ulfinni kee aalama keessa haa faca'u aamin nama garii gandabicha ganda garii urfeessee ganda garii salphata aalama keessa ulfinni kee haa faca'u aamin jaalalti tee aalama keessa haa faca'u aamin mullee wanni sitti uffanne rabbi irraa sii kadhannu akka nama keessumummaa dhufeetitti gaaddidduu rabbi sitti haa uffisu aamin nama garii nama karaa inni bahee bara shayxaan hin baane jira nama bakka inni deemetti diiniin jala deemee diinummaan dhaabatuutu jira nama maraafuu rabbi waziifaa godha izni rabbitti kidmaan diin waziifaa si haa ta'u aamin namni bara biyya yahudaa biyya faranjii dhaqee fi diin irraan badu ka achi dhaqee rabbi mudarrisa godhellee jira ka daa'ii ta'ellee jira ilmi izni rabbiitiin kidmaan diin isinii haalaaf aamin biyyuma nama dhibdu sanitti isin hin dhibin aamin isin dhaquun dhibeen ilmaan teenya keessa haa baatu aamin gosummaallee wanni amma reefee tana jedhanii sheeyni isinitti dhufaa jiru jarana rakkoon inni kunoo biyya tanatti rakkoo hin qabu hiriyoota saahiban rakkoo walitti hin qabne keessaa dhufe nama gosaatiin miti nama maraati jedhan namni nama maraa ta'e booya nama mara argata namni nama gandaa ta'e ganda qofa booyaaf isaa kana irraa isinii dabala beekamtu tanaan duras dubbadhe jira gosuma jamaa kanaati haqiiqatti shee aadamillee waan harawa wayin dalayni wanni kun waan garii abboon isaaniillee dalaguna fakkaata gaafa abbaa jabal amrii tahanii janaza isaanii dodolattiin galanii ani nama gaafsan keessa jiru gaafsan ammoo jaarsonni wal geettee namni gariin booya aadaa ta dur oromoon boottuun boonna jedhanii booya dabarfatanii eegasan dabarfatanii immoo karatti wal gahanii eegasaniitti immoo laalee achitti nullee wal dura dhaabannee booyan dandeettanii warri gadabii har'a booyan danda'u taaziyaa ambisin eebbisaa aamin jettan baalee diidaa dhufa warra finfinneetti dhufa warra damatti dhufa jedheen daa warratti ani qaayni dhiiraa isinii gabaabsaa bakkeen deemuufas eegarra wayita dhufe warra baaleetti dhufe warri roobe ulamaani dhufe Abdurrahmaan Adam fa'aatu dhufe gartee namni marti Sayyid Abubakar fa'aatu dhufe Kadir Nagofaa namni marti dhufe warri baale ulumaan wayita dhufe ulumaatu taaziyaa san dubbate abbaa
toohida baaleettu abbaa diinii baaleettu nurraa du'e jedhe warri sun yoo dhufe. Namni yoo nama maraa ta'e nama mara isaa booda. Yoo nama ganda tokkoo ta'e ganduma san bicha isaa booda. Shee Aadam nama maraati jecha hawaasni kunoo ragaa bahee mee namni dubbiin tun dhugaa tashee muddin jedhe dhuga jettan harka baasan. Kunoo argaa ka hawaasni keenya warri ala jirtan namni wajjin qubatu Shee Aadam nama maraati. Haqa diinii islaamaatiin deemu. Karaa kitaaba rabbiitiin deema namni rabbii kitaaba rabbiitiin deemu qixxicha. Qixxichatu isinitti dhufaa jira ilmaan Kanaadaa. Nama walitti sufuu isinitti dhufaa jira. Nama gosa ofii tana keessa gartee gosa biraallee gosa akka Burjiifaa warra akka Booranaa faa barsiisutu isinitti dhufaa jira. Asitti illee reef dhageettanii dubbattanii Muhammad jennaanii buleessa keenya kunooti. Meettachi garagalchi abbaa dhiiraa waan laaltaniisa. Haasawni baraa namni akkoo fedhetti waase. Kunoo Muhammad guyyoo jedhanii inni Boorana hangafa Oromooti warri innuu jarasaa sheekaati. Inni illee immoo waan reef jedhellee dhageettanii nama maraati Shee Aadam kan jaalannu jedhanii jamaan isin argitan kunniin warri reefii tanallee uffatallee adda addaan itti godhe gareen martuu hin uffifte garee isaa sheeka uffifte rabbi haa uffisu. Uffanni firri si uffise sheeka ka ulfinaa si haa ta'u. Bakka deemtetti isinii rabbiitiin islaamummaan nama hedduurraa mul'atte rabbi sirraa haa mul'isu. Namni baaxilaa karaa ati baateen bahin. Namni mormaan namni falfala qabu karaa ati baateen bahin. Kaanaadaa keessaa wal dhabbii fi gosummaan siin haa diigamtu. Siin haa diigamtu. Hawaasni keenya tokko haa ta'u. Ilmaan Kanaadaa dhufa Shee Aadamiif Shee Huseen achi dhaqee. Nama hedduu dhaqee ani namni diinjara san rabbi tokko haa godhu. Mee warri Kanaadaa harka wal haa qabatu wal qabadhaa mee jara. Warri Ameerikaa Karooppaa ilmaan ta'e bakka jirtutti wal haa qabatu. Harki keenya tokko. Dhufti Shee Aadamii tokko isaan haa godhu. Barakaan itti nuu haa dhaqu. Ka dur dalagaa dhabe haa argatu. Ka dur dhibamu haa fayyu. Dhufti Shee Aadam fayyaa ilmaan Kanaadaatillee haa taatu. Nu dhaamsa bichaa isinitti hin dhaamannu sheekallee nuu simaa. Sheeyni ilmii barsiisaa waan inni barate kana akka hin dhabne sheekaa eegasanii gurra jala qabadhaa akka itti biraa baratan maslahaa baafadhaa. Sheeyni ilmiin isinit dhufaa jira. Ilmi isinit godaanee galaa jira. Ilmii gartee eegasanii garee ulamaa keessaa isinit dhufe. Jaarminni isin argitan kuni garee gaaddisa ulamaa Naayiroobii jaan akkana moo sheek? Garee san keessaa damee tokko sheeyni qaa'ida tokko sheeyni tokko warra waan kana masakee deemuun mee gareen gaaddisa ulamaa Naayiroobii warri jettan harka baasa. Warri gaaddisa ulamaa jala jirtu. Allahu akbar. Garee kana keessaa damee maazanii tokkotu isinit dhufaa jira. Ka sheekonni wajjin deemanillee boottuuf ka namni martuu gaarummaa isaa dubbatu. Shee Aadamiin nullee hadiyyaa isinii goone anillee akka nama keessummaa hadiyyaa sii godhe sheek. Namni rabbitti amane mallattoo wahii qaba. Mallattoo gaafa nabiin keenya Xufeeyli ilma Amriitiin jedhee dhageettan mallattoo hawaasni si beekuun biyya sanitti rabbi si haa godhu. Waa sirraan haa mul'atan. Nama kana muujizaan islaamummaa isarraa haa mul'atan. Muujizaa islaamummaa harka ol qabdanii fi jara. Shee Aadam muujizaan islaamummaa rabbi sirraan haa mul'isu. Karaa ati baatetti toltuun biyya san haa seentu. Namni wal dhabe haa araaramu. Afaan kee namuu haa ulatu. Mee harka qabadhaa akkatti uladhaa abbo. Shee Aadam haa urgaa'u. Shee Aadam shittoo firaasitti dibne. Abboo jaraniin sobe. Shittoo firaasitti afuufne. Shittoo firaasitti dibne. Isinii rabbiitiin urgaa'i. Ilmaan teenata achi dhayxeta isa dura jirtullee walitti haa urga'u. Sabni keenya walitti haa urgaa'u. Gandaan wal qooduun diqqeenna waan diqqaa keessaa haa baatu. Babal'attee guddattee namni guddaan nama qooduun danda'u. Aadamatti waa qooduun kun bara nama wajji jiraatuun hin dandeenye nama tokko lama ka jaalatuu fi harkisaa kun bara jaarmee yaraa. Jaarmeenni guddaan namni waa horatu abbaan gandaa akkamii horata beektu badaaf tolaallee walitti qabee horata. Dhugumaa bara nama isa keessa bulullee keessummaa isa keessa jirullee walitti qabee horata. Namni abbaa gandaa ta'u akkaan namni abbaan ta'iin akkam sheekot nama jaalatu hiikama shaayii wajji dhugu garee uumatee deema. Garee yartuumi garee bal'oo rabbi haa godhu. Amma isinii gale moo isin natti aartani simaan na jala cal'iftan si mataarraa garee shaayii rabbi isin godhi. Ani durallee himaa jira haa dhageettu ilmaan teenya Kanaadaa addunyaa keessatti bakkeen sagaleen tun geette dhagaa.
Ani dhugatti yoo isin hime rabbi waan maraa rabbiin nama jaalachiisa an tokko nama hawaasa jaalatu tokko nama sheekummaa kitaabaa qofaa mishee hawaasa keenya kana qalbiin na jaalatti hawaasa keenya kana yeroo isaanii jibbina durummaa namaa gammadu tokko nama ijaara manaa namni keenya ijaarate itti gammadu tokko wallahi rabbi garaana kaa isinii haasa'e rabbi kiyyan na beekaa beeka nama tokkoon hassanne tokko walaakin hawaasa kiyyaa eebiin hawaasa keenyaan jibbu wal jala deemuu dadhabu dhukkuba wayiitti nu seene san rabbi isin keessaa haa baasu bakka har'a namni keenya ka Kanaadaa dhaqillee dhufa shee Adamiin dhufa shee Huseenii kalee deemeeti dhukkubni wal keessaa nama keenya wal jibbisiisu keessaa haa ba'u asillee keessaa haa ba'u asillee namni gartee bara namni maagaa waa ijaaruu kana qabu baraan dhabamu abbaa lalisee isinittuu bariyoone maasofte bara akkana dhukkuba kanaan dhibamte haga nama keenyaatti yoo mari'annoo jedhaa bara gaduma deebise dhabinooti bara kun akka qoricha budaati warra daa'ii jechuun kanuma bara qoricha biyya kee waan biyya keessa yoo nu aarsine namni budaa qabu bara odoo qoricha aarsanii isoo hattifata argitu rabbi nu haa fayyisu bakka tana bira nu haa dabarsu yaa rabbi shee Aadamiin kun harka ol qabne fi bakka deemen nuutis yaa rabbi shee Aadamiin bakka deemettis ilmaan teellee diin keessatti rabbi haatiis akka ilmaan ansaaraa ilmaan ganda Madiinaa ilmaan mallattoo haa argatu ilmii qofaa miti tiini diinillee isitti haafu diinillee si haatiis ilmaan teebichaa mi ilmaan warra Kanaadaa marti isitti ka rabbi keessa haa jiraatu marti isitti ka rabbi keessa haa jiraatu namni keenya biyya faranjiitti ilmaan rakkanne jedhe jarana rakkoon amma gahee haa dhaabatu rabbiin gaafanne maal taate warra gartee liwaaxaallee rabbi kiyya waan fedhe dalagaa akka itti dhaabu rabbi beeka bara yookaan bakkuma badii dalaganiin kanatu dhibee godhata namni liwaaxa dalage odoo wannoon irratti dhibame odoo duubaan wanni sun dhibame addaan dhaabanii bara haakimiin yoosuu laaltee wannoon kun ta'aan jiru jetti warri warra dhaaban qabne qissaa tokko tanaan dura isinii karkarroon booyyeen tokko magaalaa teenya taasaasa tanan nu rakkise yoo nu rakkise gartee amaarri horsiifte magaalaa mara halkan horaa bulaa garuma baanuu dhabne nurraa dhoggaa jennaan dimokiraasii cal'aan nu jaa achuma deebine du'aa irra gati keenne yoo irra gati keenne waan jettu yoo duraa oduun nu dhageenye foon akka foon karkarroo hasaasaa foon mi'aawun jiruu jetti jaa gaafa kaanii ufuma laalanii haakimi foon hasaasaa karkarroo hasaasaa dhibee qaba jaa harka ufiitiin nurraa fitti. Alhamdulillah. Ayni keessanii galima wallahi haqiiqa ishee muujizaatana himee bara. Warri gartee liwaaxa karaa godhate akka rabbiin harka jirti tanamaatitti bakkeen maaseta ittiin dalagan sun dhibee haa godhatu. Ummanni zina irraa dadhabsiifnaan maaltu dhibee biyya teenya maaltu dhibee jee elsiijaniiti namnuu hin dhume nafne namni gugurdaa hedduu fitte bara nama didee dalage hedduu fitte sa'a afurirra yoo achi tanan halkan mishitiin naman tuqullee jetteeti. gaafa kaanii kabaduu argini wallahi namni rabbiin faallesse guututu deege qissaa birillee isinii dabala namni horoo dhalaa fuudhee baankii fuudhe hin deege jara yoo deegu kenna bicha deege jenneen nama rabbiiti saniif deega islaamni jenna waan jedhe ajuma ammase wannoon bineensa firum alle fakaafira illee dhiisu guutuu warra dhalaa hin kassaree mana gurgurate qullata namni qissaa san biyya keessaa beektan jirtu bara guutu nama tokko gartee eegasaniitti maqaa isaa namni hin dagadhee bara waan awwaalanii dhaban jedhan bara dureessa duniyaan quba qabdu mana mara irraa saamanii irraa fudhatanii warra baankiin deeme horee bar beekama akka Itoophiyaatti kanaafan isiniin jedhe namni karaa rabbi ittiin faallaa deemu guutuunuu boolla wayiititti tare irraa deebi'e wanni biyya san keessaan ol ba'e ka ilmaan jijjiiran sun كمال جيران سون ربي هركتي هاكم ندعي في رجل سني هدية إسي وجه إرجنيف شيء إسي وجه هدية إرجنيف وركانا داتي والمان تين تأمريكا عدد المان كنا أسيسني تلفتون عدد إنسان كيسون بسيطني واني دور بيته سنسان كيسا كيسون مما كوبا تسين كيسا هاكو أفان تكو هاتو شيخ المان تيسا وجه وراتي وجه في رجالتني وجه ربي سناتيش tuni firates teessana sitti dhaabeeti du'aayii sa'alleen halkaniin dheeressinu amma warra kanaa godha hawaasa kanaa godha yaa mashaa'ika gara mata duretti garee ulamaa'a namni maqaa sheekumallee fudhatee
yoo jaarmaya hawaasa waliin qabaa kana keessa gaheen qabaatiin sunis dadhabbii namni ishee kataatan ofii wal qabatuun kun bareeda ka eega ofii wal qabattanii hawaasa keessanii wajji ijaaramtan kun bareeda ka xilaa kana walitti godhatan xilaan keessan kun xilaa asbichaami akiraa ga'u rabbi haa godhu wanni isin har'a maqaa baafattan kun asbichaami xilaa boru jaannatatti jala dhaabattan haa ta'u xilaan kuni gartee warra gartee isteetaan argatee asitti boru isteeta firdoosi keessa argatu rabbi isin haa godhu rabbi isin haa tiisu ilmaan rakkataa tiisina jettan gosaan ala wal gargaarra jettan rakkoo isaa beekuun gargaarra jettan laa ilaaha illallaaf gargaarra jettan dubbiin tun dubbii rabbi quba qabu jara akkanuma akkanaami laa ilaaha illallah isin haa gargaaru laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah isin haa gargaaru nama gargaarti bar laa ilaaha illallah yoom isin gargaarti guyyaa qiyaamaa gaafa galmeen maasetaa namarratti ol baate laa ilaaha illallah galmeessan namarraa kuffifti galmeen mizaana hamtuu isinirraa haa kuftu rabbi isin haa tiisu mashaa'ika kenna rabbi isin haa fayyisu mashaa'ika kenna rabbi isin haa fayyisu awwala fayyaa sheeka kenna sheek ahmad najjaash rabbi isin haa fayyisu mara keessa rabbi haa fayyisu dura qalbiin teessa walitti haa fayyisu akkuma saniin gartee garee teenna ilmaan ijoollee gartee warra ollummaan gargaare ijoollee teenna tawaa gartee waa daldalattu warra daldalaa warra magaalaa seeni warri magaalaa seeni meeqa baasa nama biras ooltu warri magaalaa seeni namni gariin karabarra jira magaalaa warri seente waa dalagaa eegalte bar gur'aabatu odoo kophee lamallee lafa keette odoo suuqii namallee gurgurte namni magaalaa seente meeqa baasa achi rabbi wayinsi haa galchu wayinsi haa galchu ol isin haa fuudhu wanni isin harkaan qabattan haa barakatu jiruun teessan haa barakatu an amma ol ka'amee waa isin argisiisa ol ka'ana dhiisa Honte nama. hin ka'ina tiyya wayii fi afachi gaafa tokko ijoolleen takka waan nagooti namni miidiyaa sallaalee beekuun oolu biyya makkaatitti ijoolleen wayii jarri huqqubima wayii argatteeti huqqubii filawannoon kun kabirrii guuran tokko huqqubii san argatteeti Abdurrahmaaniin Biddilisii ofiifnaa maalaan anabicha ofiiftanii fi Oromoon salphina uffattee jirti rabbi Oromootti angoo haa uffisu alamatti miidiyaan dabarsaa jedhee na uffisaa jedhee ol ka'ee jarri bakkuma taa'u naffinnaa wannuma keessa gatti hiikaatti natti uffisaa jedhee sheekotatee na argitu amma uffata kana sheekotan na uffisee mire narratti aslaalaa duniyaan haa argituuf jaabara na argitu jara warra alaatiin jenne amma na argitu uffanni ayinataan urgaan dhufee namni ayinataan guuree na uffisa kun immoo kaama isin na uffiftan kanaan amma immoo kafayyaa na uffiftanaa rabbi na haa fayyisu inni yadde argitu kanaaf ammoo akka uffata kanaan irratti namni argaa jiru tokkummaa teessan aalamni haa argu imaama warra tokkoomee rabbi isin haa godhu garee warra gartee ulamaa meerka wal qabadhaa jedha garee warra tokkoomee rabbi isin haa godhu mee takka ol ka'a badaa'uma wanni badde haa baddu wanni badde haa baddu Muhammad salaam alaa jedhu wal qabadhaa bee imaamman warra tokkoomee rabbi isin haa godhu tokkummaan teessan haa lallabamtu tokkummaan teessan aalamatti haa mul'atu tokkumni isin keessa haa ba'u namni waa addaan si dhiibu namni gara si dhiibu rabbi sin dandayi ijaarri kun mee bismillaahi irrahmaan irrahiim jaa wal qabatu kana irratti gara bismillaahi irrahmaan rabbi isin haa jaaru diiniin ijaaramtanii gaaddisa ulamaa jala ijaaramtanii namni gaaddisan diin jala ijaarame hin badu badiin isin tuqin namni magaalaa seente guutuun harka qullaa rabbi isin galchi magaalaa sanii harka jiidhaan gal adadumaan guddat adadaan si haa dabalamtu rahiima sufu wal gargaaru rabbi si haa gargaaru barakaan haa argadha rabbi walitti isin haa tolchu du'aayii guddoo sheeka isinii godha ilmaan teessan haa toltu ilmaan teessan diiniin haa toltu dhibeen mana keetii haba kajartin te dhibamtu ka ati dhibamtu fayyaan rabbi jismii keetitti rabbi fayyaa haa uffatu ilmaan tee fayyaa haa uffatu budaan isin keessa haa ba'u ka sihiriin itti godhamte iznii rabbiitiin haa ba'u sihiriin isin keessa haa ba'u hasadni isin keessa haa ba'u walaa yuflihu saahiru haysu ata 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 إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر
ولا يفلح الساهر حيث أتى ولا يفلح الساهر حيث أتى ولا يفلح الساهر حيث أتى واني زبنا كانوا لقدمنا قرآن قرآن سنبوتم دواها تو آمين المان تنون أقبين اللي فيان هرق آمين لبين اسم كيس صحابة آمين من ورتو أفويت لله أفويت لله يعني سنة ديرس سيدي فمناغو تاني حلقاني عمري نسنا ديرا عالمك دلدلتك شبابك سمر ربي هاي آمين يبين سنين تقين آمين ربي سن هاي آمين دعائي قدو شيخ كأن سنين قدا درا ولا شيخ ربي هاي آمين ما أتمر تركان كبر آمين شيخ ربي هاي آمين بسم الله الرحمن الرحيم درا قدو هتايا شيخ ربي هاي شيخ ربي هاي شيخ ربي هاي سيني هاي آمين هاي إذن ربي تين هاي إذن ربي تين هاي لا إله إلا الله 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 ربي رانو هادي آمين شيخك إن ربي هاي ربي سنها بيس ربي سانا بيس سمو نساني ها بيس أكلي نساني ها بيس جسمي نساني ها بيس ربي سانا هاتيس ملكيس ربي هاتيس صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم كناف إن شاء الله أمان شيخة دعائي قرأ ususheni dubban kun wa dabar fade du'ai no agoda قرأ haye bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd inshallah galatoma bunni lenjira buna dunne yana du'ai shekat defna guyangu ya du'ai inshallah du'ai malama sadi sinid de fade sheni no atumurani tani fi duga Nairobi ganna diddami lama jiraadhan jiddun gale kuma lama fi tokko dhufe kuma lama afur gale kuma lama fi jahdu marratti deebi gaafa deebe Sheemuddin bira deebe kuma lama fi jarraga kuma lama kudani Sheemuddin bira qare ka guyyaa tokko nafin guyyaa tokko beela bulle wallahi beela bulle guyyaa beela bulle jira kitaaba waan bitadhuun hin qabu maatii keenya tokko waliin gaafsa responsora nu fidanii maatiin galee ani galuun qaraa jedhee hafe rabbi naa laaffise kitaabni naa galee naan hin galuu dheef dolara 50 naa erganii gaafsan dolara 50 kuma afurii sani kiraa kafaladhaa sanumaan kitaaba bitadhaa sanumaan nyaadha sanumaan jiraadha geette adda alhamdulillah azjirra duba yoo obsani ana la deemutti guddoo warri sheekotaan beekaa Ameerikaa waggaa 8 hadhaa seeneen 2016 seene meedikaala yeroo 4 godhe Ameerikaa deemuuf intaane dhugaatiin fakkaatu namni gariin nama yoo Kanaadaa deemuuf jiraadhu namni dhugan se'u warri hatta warri Ameerikaa jiru kadhan nu eegaa ture gariin nakkomata isin tun fedhini mali akkami isin didanas dhaqqabdani akkami isin didaneedha bakkuma kayrii nageessedhe kadhadhan takkallee hatta sheekonni tana yoo du'aa godhanillee hedduu Ameerikaa akka deemuuf mana yaamnee jira warqanni kun akka dhumuuf ammoo bakkuma kayrii isheenillee bakkuma kayriidhaan tana kayrii qaba istikhaaraallee irra salaatee tun taati gabaabdutti rabbi kayrii haa godhu suni sheeka isin hin beektan san UN sila namni UN hin deeme mooti akkana kunuunsan jala deemanii firaa manaa kafalanii fi nyaata ijoollee uffata ijoollee maali ijoollee amma nama responsor naa ta'ee deemuu jira namni responsor namaa ta'ee wanni cuftii waggaa tokkoof wanni mootummaa gaafatanii jiru si'iif abbaa gubbaa jirti gabaabdutti duuba waggaan tokko homaa miti achi boodaan rabbiin kayrii argeenaan achi deemaa nuun jedha fudhanne waan rabbi jedhe inshaallah kayroo taani dhugaa Sheemuddin sheeka kiyya akkuma isaan jedhan nama hedduun qaraane maybe hiyyummaarra qarayan gabaabdu wallahi soda half liter fakruun Kanaadaa jira warri beektanin beeka as dhufaa sheekarra qaraa turaa dhufanii ani eegas irra bayaa qaafiraa achi jalasanii
isheen sheefoween luqumaan achi imaama masgida kadhadhee eega asii baane achi deemee jara qaraasisaa. Gaafa jarri jara qaraasisu soodaa haaf liitaa kookii kan naa bitanii gatii isaa baradheen shilingi 40 bitan gaafsa. Gatii isaa beek lakki dhuguu kiyya dhiis. Gatii soodaa hagamiin bitanii. Namni 4,000 argatu maal waan soodaa yaadasi. Gideerii karaa irratti gurraaleen dhaabdutan distiin dhaabdutan boloqqee shilingii 15 bitadhee sooqiddaa waraqata shilingii 20 gurguran mana kaa'annee gideerii warraatu ni wannaan qabdu sooqiddan qabdu maankaa shilingii 5 gurraaleen karaa gurgurtu bitadhee laastikii shilingii 10 ka'ama waxii itti nyaatan kana bitannee gideerii isiisanii bitadhee galee sooqidda mana itti naqadhee mooqaa kiyyaa waliin dha'ee nyaadha. Akkasi qaraan mee bi rabbii uumasanii fi jijjiirama kana fidee ittiin gabbanne kitaaba. Amma kitaabni ani erguuf qopheesse gara kiiloo 150ti. Poostaadhaan Kanaadaa erguuf deema. Kiiloon tokko 1,100. Kiiloo 150 dha kariibuu 200. Beesee kanaa jennaan isaadheen wanni an horeenuu isaa waan qabu miti ufiyyuu yoo baasee jedhe maaliif jennaani yoo dhugaalee taate waan an qabu haqqi isa qaba. Ani lafan qonni ani suuqiin seene takka waggaa 22 dha takka suuqii namaan gurgure takka suuqii namaan gurgure wallahi takka deemee hojii barbaadadha jedheen deemnaan. Waan isin malu emailii kiyya gaafa badadhu Shee Adam 2010 jedhee 2006 bane sheeka biratti. Sheeka bira qara'ee emailii kiyya Shee Adam 2010 2010 sagantaan kiyya 2010 sheeka ta'a. Wallahi 2010 Desemba masgida imaama ta'e. Kitaabni naa galee akkuma reefu isheen jedhanii xiqqoolee na dhibne takkuma qara'ee illee guddoo ammoo sunana sitta sheekumarra qara'an takkuma qara'ee achii bahe maktabaa sheeka waliin oolaa. Sheeka eega waliin dhufne walumaa gallee isheen akkuma dheengadda maammeen jedhe namni sheekaan walii galee carraa qaba. Carraa qaba dhugumatti. Yoo Shee Muhiddiin waliin galiin illee shooriyaa ko. Homaa nama laawumin. Namni sheekaan waliin galiin dhabiyaa wal dide yaa rakkate sun. Yaa rakkate. Damtaate jechuun basi homaa wanna immiidha mallee. Isheen nama ijannoo qabu achiin ka'u. Dhufteetumaan dhooftee of duuba deebitu. Kun bada qofattee lixxa bas. Lamuu guyyaa ati walii galtu illee hin jiru. Duuba ijannoo sheeka irraa kitaaban baratanii ijannoo irraa baratan. Ijannoo illee irraa baranne waan amma reefu jedhan kana dhugaa darsii ganna 13 barsiise sun sittaallee barsiise gaditti anillee. Ibaaraallee akkuma isheen jedhanii anillee iskuula keessaa dhufe ani quraana si buuse. Matni quraana waan amma haasan kan matni quraana wallahi si buuse. Addis Ababa banki Addis Ababa galanii Addis Ababa dhaqee gaafa Addis Ababa dhaqu juzu 3 qara'an. Paaspoora kiramteedhanii ganna lamaa ji'a lamaa ol ture. Ji'a lamaa san keessa juzu 10 qara'ee 13 gaafa dhufu 13 gaafa bank achi dhufu abbaan kiyya quraana buluuga kitaaba tauhidaa kaawaa 4 wal keessaa qabu tokko. Biyya jira kitaabni sun. Usulu salasa 40 Nawawi fi tauhid of keessaa qabu. Isa husnu muslimi kitaaba arfan kana na kennan. Ana quraana buusin. Gaafa dhufu. Ana quraana buun Ameerikaa dhufe. Sponsor gaafa kana nama guura. Isaan amrii ta'anii duuba rabbi isaanii taaraaramu amma wanni gabaabdutti an dubbadhu dhugaa waan Uganda eenyu Tanzania Kanaadaa illee nu dhaamu jirtan. Waa'ee rakkataa guyyaallee haasaanii yoo achi dhandhellee yoo nu isin bilbilleellee maal jedha inshaallah yoo xiqqaate ba'aa namatti hin taanu yoo xiqqaate ammoo inshaallah abdii rabbi irraa qabna haga ummata san bakka inni jiru qabnee waliin dura deemu. Waan rabbi nu laaffiseen walitti hidhannee wal gargaarree haga dura deemu abdii qabna. Yoo godhullee baan nama gufuun ta'a. Nama gufuun ta'a. Nama of duuban harkiyu. Shee rakkisoon hin taanu. Yoo xiqqaate. Bas namni yoo xiqqaate nama hin qoodin, nama gufuun ta'in, nama duran dhaabatin hin gooma beektanii. Hin gooma. Yoo ammoo rabbi laaffisee fi nama dabalamee waan namni
qabusa wasaasaa nama waliin qabatee waan tokko duratti hin deeme suni maashaallah rabbi warra sannu haa taa'isu duuba inshaallah du'aayii gabaabduu isinii deeffadhee taa'a haati tiyas jiran dhufanii as jiran biyyaa dhiyoo dhufanii ji'a lamaayyuun guun waraqanni kun xiqqoo argee jennaani ijoolleen sun argine turanii jedhanii ani dhiyoollee deemee argeeni dhufee mee ijoollee wal argitanii koottaadhee as jiran haga rabbi umurii nuu dheeresse isaantu na guddisan dhugaa wa dubban abbaa kiyyaa wal hiikanii bakka biraa heerumanii isaantu na guddise hedduu kitaaba kana keessa wal ilaallu ilmi haati guddifte kun xiqqoo miidhamallee ammoo dhumti isaa milkaawa dhumti isaa milkaawa du'aayii haadhaallee qabna dhiisin rifachiisin du'aayii illee qabna isaanitti illee du'aayii naa gootan hajjii geessuu fedha aga rabbi hajjii umrii naa dheeressee fayyaa naa kennee fi hajjii deemanii ammallee inshaallah rabbiin haala nuu mijjeessee waliin nu deebisu umrii naa gootanii abbaa kiyyaallee araarama naa kadhattanii sheekota biraa deemuu jiru kanaallee inshaallah tokkummaa haga waliin qoonna haga waliin firfirsin yoo isaan asiin nu jabaatan abdii qabna nu achitti kanaadaa jiraachuuf deemuutti hin jiru an akka nama tokkootti rakkoon na deemsu jira waraqata asiin jiraannutu bu'aan qabu wallahi bu'aan qabu anama ijoolleetti nama kana na barsiisu jira nama kana akka malee du'aa naa gootanii baalli wallahi sababa isaa ijoolleen tiyya baratti lafa tanatti naallee jabeessallee isin marrinu yoo argitanillee naa salaama nama dhugaati nama yeroo ammaa lafa tanarra jiru keessa nama wallahi saahiba kiyya guddaa waa cufa namni haadha tiyyallee deemee muuyyalee ranaa fideessa ammallee deebisuuf deema nama jabaa nama yaani akkana jechuun danda'anii diinirra walit dhufne eega walit dhufne irraa waliin jirra. Aga dhiyoo tanaati quban qabdu waan du'aayii godhu keessatti baallee duuba baalliini horii bira kaadha. Shilingii takka bar shilingii irraa hidhisuu miti yoo hojii wayii nafaasa wayii argate beesee san bakka akkasii geessee jira du'aayitti godhinaan jedha. Ka ofii bara beesee ofii baankii dhiisee tiyya hojii ittiin naa barbaadee faayidaa jalaa fuudhee haganatti argamedee kaattaa sun hin galin deeniin hin galle faayidaa naa kenna. Allahu akbar. Allahu akbar. Faayidaa naa kenna wallahi. Jazakallahu khairan. Ka beeseen sunuu deeniin ganaan galle asuma dha'ee faayidaa gana fiddee jirtee faayidaa naa kenna mana fidee. Dirqama waraqata lafa kana inni illee beeka paaspoora kana gaaf tokko alfoosi bakka ijoollee xiyyaa dhaqee waliin ari'anii hatta ijoollee achi keessaa baasisu gahe wanni sun guyyaa cufa isa deema walgahii isa deema gaafa maalii isa deema sababa isaa ijoolleen as keessa naa barachuu jirti isin cufti yoo argitanillee naa salaama yoo waa dhageettanillee itti naa birmadha wallahi jiru addan baasu jira malee nama silaa akkana gargar baanu miti ammoo achiin jiraannu hin galla hin deebina asuttu deebinu gara biraattu deebinu haga rabbiin nu laaffisee waan achi jiru san waan khayrii dafee rabbii waliin nuu qabee lafa san keessaa inshaallah garuma gad deebinee ibaadaa teenna godhan du'aayii nuu godha haadha tiyyaa du'aayii naa godha ilmaan tiyyaa du'aayii naa godha ilmaan hangaafa akkuma reef sheekuun jirti asittuu wama ilmaanii tan iyyaan ilmaani corqaa guurree deemu jira ta'umaa garanaa gara siin been ilmaan tana du'aayii nuu godha riski illee sheeka yeroo ammaa nuti kadhachuun hin taatu uffannee mudhachuu qabna duri biyya teennatti wanni mataa namaa hidhe sadaqaa darasaa wayii barbaadaadhaan yoo nyaannu mana hafe bara yoo nyaanni mana hafe darasaa masgiida dhaqaa barbaadaadhaan guyyaa cidhaa yoo maanne hafe guyyaa du'aa yoo nyaanni hafe darasaa barbaadaadhaan maal jechuu rakkataa jechuu amma zaban achin jiru amma rakkattee quraana namni sirraa dhaga'u hin jiru amma burjiini ganna 13 wallahi nama booyee gaggabee jira bishaa itti jistan gaafa waan kan dhagaye maali osoo waan tajame meebi akkasii miti ganna gachi taa'ee shilingii takka warra irraa najama shilingii takka
mindaa kiyya yoo waan walii galle naa kennan hagas shilingi takka dantaa ittiin qabu hin beektu kun ijoolleen tunni warra waliin achi keessa jira khutbaan achi keessa baasu dantaa ittiin qabu nama tokkollee sodaadhu rabbuman naa kennellee dandeettii itti qaballee uf jajuufillee osoo hin taane dandeettii illee itti qaba aga rabbi na faamsisellee nama waa fe'ame tokko hin sodaadhullee kanaaf hadha akkas ta'an osoo an nama faayidaa ta'e kun marri hin jiru. Kun marri hin jiru warra waldan kanaaf mee nuullee istiqaamaa qilleensi Yahudaa kun nuuni ban boolla nu seensin nuullee du'aayii godha ijoolleellee du'aayii godha riskiillee karaa laaftutti aga rabbiin nu kennu aga uf dandeenyu namni sheeka jedhamu kun uf danda'uu qaba wallaahi yoo san da'a waan midhaaga kadhattu yoo taate ati kama namuu si harkiseetu maan 50 sikkir kama namuu si harkiseetu maani uffata nama uffisu yoo ta'e sirrii miti uf danda'uu qaba dalagadhaa warri sheekotaa wallahi dalagadhaa uf danda'a dalagataa jirtanii nuun jedhan ganaa dalagan ganaa waallee hojjan haraamaa miti gaafsan da'a waan illee dhaga'amu waan jedhanii hayyummaan hiyyeessa biratti gatii dhabdeedha namni isa dhaga'u hin jiru hayyummaan hiyyeessa bira gatii dhabdee jedhan horiin donna bira gatii dhabeedha hin kennu ofii horii qaba donna gatiin qaba horiin isaa sun hin mul'atu guyyaa wayiitu ka faarfamu hin qabu. guyyaa inni faarfan hin jiru horii qabaate waan fedhaa ijaaru donna duuba horiin donna bira gatii dhabee jedhan hayyummaan hiyyeessa bira gatii dhabdee jedhan akkas ta'uu hin qabu namni kitaaba rabbii barate hayyu wama bakka fedhetti illee sin saalfachiisu kanaaf inshaallah haga rabbi horiillee nu kennu maatii anan gafa maatii kiyyaati namni maatiin deemullee ana maatiin cufti na eeggata dudduubatti keenyattuu qarqaara maalayyaa Kanaadaa nama maala fadhiitu jiru jira nu dabarteef kanaaf inshaallah du'aayi nu godhaa danuma isinii jechuuf jira assalaamu alaikum warahmatullahi gaafa isheen nu barsiisani ani hiyyeessa akkuma reefu jedhe ammallee homaan qabu haganan qabu sheekaa dhossamatti shilingii 500 wayii guura namni warri baratu guyyaa takkan kafallee guyyaa takka beeka dhabarraayi wallaahi wannaan hin qabu bara hin qabu homaa warri biyyaa achiin himachuu hin dandeettu warra alaa yoo itti himatanii galisiin jedhan ani galuun feeru kanaaf isheen homaa galata biraan qaban akka nama tokkootti dhugaa hin kabajaani guyyaa takka ija keessallee jechallee itti deebiseen beeku kanaaf hedduu namni amma guruppii keenya kana keessatti namni amri jajjabaatu isaan ani waan dura dhaabbanneef situ akkas nu godhaa warri jedhee natti qottisullee hin jiru ani dafee jalaa deeba sheeka ani ammoo yoo nama sheekaa biraa hin ta'in jalaan deebu nama biraa yoo ta'an isiin naa ta'uu baannaan dura dhaabbadhu qaxxee sheeka dura dhaabbadhu kanaaf yoo ati diddee wanni sun hin qajeelti jedhanii hedduu dhiibbaan irra godhan abbu'aan sheeka dura dhaabbadhu narraa godhaa kanaaf inshaallah kabajaa dhugaa hin qabaa fi gaafa rabbi waliin nama dabalee irraa waan biraa homaa galata na biraan qaban yoo taate tunillee galataa miti ammoo mee du'aayi naa godhanii dhugama akkuma isaan jedhan nama hedduun qaraane ammoo dhugama ibaaraallee akkuma isaan jedhan woma irraa fuudhe rabbillee naa laaffise kitaaballee woma kanaaf inshaallah mee du'aayillee naa godhanii isaaniif deebisa inshaallah dheeratti lesaallee dheertuudha. Guyyaa kennallee amma laata jajjarrullee hin jiru amma gargaarullee hin jiru. Waan jedhani ulamaa'ii waan jette Imaamu Shaafiin nama waa qaraasise cufarra galata qabaa jira. Ammoo Imaamu Beehaqiin Imaamu Shaafii irraa galata qabaa jira. Imaamu Shaafiitti Beehaqii irraa galata qaba. Imaamu Shaafi'i Beehaqiin Imaamu Shaafi'iin Beehaqii irraa galata qabaa jira. Inni ulamaa'ii waan qaraasise irraa galata isaa galchuu qaban. Ammoo Imaamu Shaafi'iin sila Imaamu Beehaqii irraa galata qabaa jira. Namni mazhaba isaa gad dhaabee deemee waa hunda gartee lafa kaa'e Imaamu Beehaqii jira. Imaamu Beehaqii jira. Kanaafuu yaadamilleen darasaa keessaallee namni wayitee waa baratu waa fahamulleen isa. Injirti ijoolleen hedduma jira. Garuu kun namni kun kennaa rabbii wal caalchise.
waa fahamallee isallee deebi'ee irra naqaaf. Deebi'ee waan maqaraan kanaa'u isattu irra deebi'ee naqaaf. Ani wanni an galatoonfadhuuf waan biraatiifi waan an qaraase keessa nama hedduu qaraase yaa. Salaamata namuu nan gaafattu waan biraa dhiisa. Assalaamu alaikum nan jedhu. Warra ala deeme fa'a. Tokko. Keessattuu ijoolleen an arge nama muraasa salaamata nan gaafata. Waan haa erguu dhiisa salaamata nan gaafata. Hatta waan biraa dhiisa irraa qaraane jetteen uumattu waan biraa dhiisa. Nama akkatti ijoolleen gaaddisaa tun narra qaraate. Nama akkatti. Ishee uummata irratti hin qaraane. Ishee ana waan hin qaraasifne. Ishee alii kaakumaa hin dhaqqabne. Ana irratti qaraate. Akka jiruutti narra qaraate. Ammoo nama akkatti. Ana ammoo isii irraa galata hin barbaadu. Rabbi irraa galata barbaadu. Haa taatu namni silaa haga takka. Xiqqoo kabajaan diinii jiraachuun hin jiru. Ammoo namni diinii fi haqa namaa balleessa. Umriitti bakka hin ga'u. Bakka ima hin geenye. Kanaaf Shee Adamiin wanni ani sagala ta'uufadhuuf waan fuudhe san bakkaan gahee hedduu irraa gammada. Ana wayitee inni qaraasu hedduu irraa gammada. Ibaaraa isaallee irraa gammada. Tanaaf galata na biratti qaba. Waa namaa godhuu miti namni. Horii namaa namaan godhu. Ani wanni isiin naa kennu shillingii 3,000 naa kenniti gaafsa. Yalduraan yoo beekte kun shillingii 3,000. Shillingii 20 walitti hin guurtu nama tokko walitti fuudha. Sanuu naan kennee na gaafa tokko rabbi kaase. Waa goonaa fi kitaaba gabbuufnaan iskuula baradhaa koompitara baradha. Akka namni injinariingii baradhe maali jettu sanaa miti ani pirogiraama gurguddaa baradhe kan isiin hin beeyne ani nan beeytu. Nan beeytu baradhe pirogiraama gurguddaa baradhee harkaa qaba. An access programii harkaa qaba. Visual basic harkaa qaba. An baradhee. Ani gartee akkaawuntii baradhee akkaawuntaantii baradhee harkaa qaba. Sartifikeet harkaa qaba. Atlaas warra atlaas yoo dhayite atlaas na kabaja baran. Akkabxii ichi keessaa qaba. Atlaasii yoo kabaja namtichi kun itti gaafatamaan manajarri isaa akka qabeenaan deeman waan an ta'e na beeku. Haga san kompitara akkasumatti beektaa naan jedha. An waan inni hiine faa hiika gaafa gari. Yoo tarasiin na dhufee osoo IT baratee naan jedhe eeriyaa tana guutuu hidhaa naan jedhee nama tokko gurraalee wayiiti. Nama beeyin rakkoo. An ammoo sanii miti galata namarraallee hin barbaadu rabbi irraa barbaada. Ammoo Shee Adam hedduu na kabaja. Rabbi isaa kabaju hedduu na kabaja. Akka abbaa ofiitti na laala. Waan naa godhe illee qaba. Waan namni naan godhin waan kanaa jedhee illee himu waan naa godhe illee qaba. Hedduu na kabaja illee akka abbaatti illee na laala. Ani illee akkasumatti isa laala. Akkasumatti isa irra gadha. Kanaaf namni horii namaa kennuun homaa miti. Ani gaafsan shilingii mammasaaniin faatu dubbattes mammasaaniin hin beeka. Nama kana gaafa inni waan iskuulaan baratu 100 takkallee taatu gaafa inni kitaaba gabbuusuun kenninaa fi jedhanii wal mari'atanii doolaara 700 wal galmeessanii na'ummaan sheekaa waan kana dubbii itti finnaan dhiisaa jedheen dubbii tana cufaa jedheen achitti. Osoo guyyaa san gartee horii san natti kennanii haga irraa galata natti himatan. Alhamdulillah nam tokko galata natti himatan. Horii itti kennine jedhee haga irraa galata natti himatu. Ana akkasumatti in dalagadha dheedha. Jirumatiyya oofadha. An naman kadhadhu haga irraa nama tokko namni nan gargaara. Rabbi qofan na gargaara. Rabbi irratti hirkadha. Waan dalaguu irratti illee waan dalaguu irratti waan qaraasuu irratti Rabbi irratti hirkadha. Namni illee nan gargaara. Ammoo haga tokko haga namni ofii hedduu namaa dhukkubsata. Namni darasaa arsii as kee jiru nama xiqqaa. Akkasuma wajji yoo waa gamuun jiraate kanumatti naa dhukkubsata. Ijoolleen harga illee tani bira dhaabattee hedduu jira. Ta akka jireenya nyaataallee na gargaarte illee hin jirti. Garuu kam akkasii sitti dhaabatu jira garii faayidaa ofiiti. Waa balleessuuf. Kanaaf ani dheeressuuf illee miti waa hedduu keessa dabarsine. Ani illee jireenya keessatti akkuma inni dabarsan dabarsee qara. Jireenya keessatti ambaatii 4 keessatti takka shilingii 100 arganne. Wayita qara Abdurrahmaan hin beeyta. Shilingii 100 osoo hin qarayin an takka kookaa osoo hin dhugin qara. Ana kitaaba akkan qabatee kitaaba irra laaltee fooq irraa ganna laalte rahaa inni keessa jiru argaa jettee wal garsiifne naan jedhamtu. Ani kitaaba asii baanaan beeytal maal dhaqaa beek. Sa'a 24 shee kan addaan hin bahu ganamarraa eegalee subii irraa eegalee bakka galgala ani sheen bakka galgala addaan hin bahu. Akkuma laafaatti wanni kun gadi hin dhufu. Shee adilemallee akka rakkate qoba qaba. Ijoollee harargee wajjin gala kutaa xiqqoo takka asii ol seennaan firaashumarra dhaabata. Inni illee akkasuma keessa dabarsee yoo rakkatan malee wayitti hin bahanii yoo gartee waa hedduu keessa dabran malee wayitti hin bahanii namni yeroo gabaabaatti illee narraa barate
faayidaa fidellenis. Ani illee namni gartee yeroo gabaabaa barate sheekarraa faayidaa fidelleen ana. Hedduu jiru sunana baratee dhufte ishee Nawaawiin faatiin beekame. Nawaawiin faatiin namni hedduu sunana baratee dhufte. Warra san dura darbine alhamdulillah ibaaraan wal beekuban ibaaraan ammoo warra san dura dabrine. Wanni an jedhu hin jiru ammoo wanni an jedhuuf haala isaaniillee rabbiin umrii haa dheeressuu fi aafiyaa rabbi isaanii haa kennu. Rabbiin gartee niyyaa isaa kana rabbi isaa haa guutu. Nama haadha isaa gartee tajaajilee jannata ittiin seenu rabbi isaa godhu. Haadhallee hin tajaajila hin dubbatallee afaanillee hin buufatu. Ammoo akkasuma waan niyyate kana hajjii tana geessee ittiin milkaa'ee ka jannata argatu rabbi isaa godhu. Ilmaan tanallee ilmaan khayrii rabbi isaa haa godhu. Ilmaan akkuma inni haadha ofii tajaajilu ilmaan isaan tajaajiltu rabbi isaanii haa godhu. Ilmaan haadhaa fi abbaa akkuma inni haadhaa fi abbaa dubbatee isaanii qajeele kanatti ilmaan isaanii rabbi isaanii haa qajeelu. Akkuma inni nuu qajeele kanatti diiniif qajeele kanatti rabbi isaa haa qajeelu. Waan toltuu malee gartee waan hamtuu isan argin. Bakka deemutti gartee hoo waan rabbiin khayrii malee sharriin isan argin. Hamtuun haasidin jinnii fi isi rabbi sirra haa qabu. Nama gartee nama khayrii rabbi si haa godhu. Nama namaan deemu rabbi si haa godhu. Nama gandaatii miti ka qoonqootii miti ka namaan deemu rabbi si haa godhu. Namni kun nama hedduu jedhan akkuma isin jetta akkuma beektan namni nama hedduu nama qorii qofaa jira jedhan ka qorii qofa qorii isaa fi qorii wal beektu. Sanumarraa du'a yoo du'u. Sanillee qorimarraa du'a akkasuma. Ka gandarraa du'u jira. Ka maalirraa du'u ka biyyarraa du'u jira. Namni ka gartee ka biyyaa san. Nama biyyaa rabbiin gartee nama biyyaa rabbi si haa godhu. Aalima biyyaa si haa godhu. Sheeka biyyaa si haa godhu. Sheeka khayrii si haa godhu. Ka diiniin deemu si haa godhu. Ka gartee jaalata firdoosin keessatti gartee hoo itti milkaa'u rabbi si haa godhu. Isin milkaa'u rabbi sin haa milkeessu. Rabbi sin haa milkeessu. Korma si goone. Korma rabbi si haa godhu. Korma rabbi si haa godhu. Korma ta'e. Kanaadatti Baroode insha Allah. Akkasii jazakumullahu khairan. Tun ta sheekaatii fi ta sheekota lamaaniif.